Jarmiyaaleen dubartoota godina Booranaa tajaajila lammummaa ganna kanaatti manneen harka qalleeyyii 200 ol ijaaruuf karoorfamuun ibsame. Dubartoonni hojii tajaajila lammummaa kanarratti hirmaatan harka qalleeyyii gargaaruun gammachuu dhuunfaa keenyatti keessattuu dubartoota harka qalleeyyii gargaaruun maatii gargaaruudha jedhan. Dubartiin haadhaadha. Dubartiin maatii ammatti. Dubartii tokkoof mana ijaaruun immoo maatii tokko guutuu badheerra yookaan immoo diidirra kaasuu isa sunii fi hiika guddaa qaba jechuudha. Namni hiyyeessa tokko gaafa hojjettu namni irraa hin eegattu. Rabbi irraa eegatta lammaffaan ammoo sammuun keetiillee hin gammadu nam rakkata yoo gargaartu. Hojii tajaajila lammummaa bara kanaatti manneen harka qalleeyyii 200 ol qarshii miliyoona 15 oliin ijaaruuf karoorfatanii hojjechaa jiraachuu itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii godina Booranaa aadde Khadijaa Alii himan. Karoorii akka naannoon nu gabbu'e karooruman 208 yoo ta'u tilmaama qarshii mansoniin xumuruu dandeenyu qarshii miliyoona 15 oli. Kata'u baasii mootummaa irraa inni hir'isaa inni akkasii karoorfannee jirra. Hanga guyyaa har'aatti man 23 ejjinaa jechuudha. Aanaa fi gandoota qabnu keessatti manii ijaaramuu jira. Akkasumas ammoo manii haaromfamuu jirulleen akka karooratti manii gara 416 qabamee jira. Haaromsa manaallee geggeessuu jira. Bulchiinsa magaalaa Yaaballootti ganna kana hirmaannaa uummataatiin hojii tajaajila lammummaa kanneen akka mana harka qalleeyyii ijaaruu, biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuu, mana barumsaa bu'uura boruu ijaaruu fi piroojeektoota garaagaraa ijaaruuf hojjechaa jirra jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Yaaballoo obbo Guyyoo Qaallichaa. Akka magaalaatti karoorii nuti kenna tajaajila lammummaa tolooltummaa kan keessatti hojjechuu jirru waa'ee magariisummaa irratti bal'inaan hojjannee jirra. Ganni biqiltuu dhaabnee jirra. Biqiltuu sun amma deddeebiin kunuunsaa jirra. Kan qofaaniti man barumsaa bu'uura boruu gar 7 karoora qabanne 7 keessaati manii gar 5 olmoos sochiin inni amma gubbaa jira baay'ee gaariidha. Akka magaalaatti immoo piroojeektii tokko jalqabsiifnee jirra jechuudha. Hirmaannaa hojjetaa mootummaatii fi baajata mootummaa agitaan qatirratti darree. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Booranaa obbo Gammachuu Dhaabii aadaa wal gargaarsaa uummata Oromoo bu'uureffachuun jarmiyaaleen dubartootaa haadholii harka qalleeyyiif mana ijaaraa jiraachuu eeruun hooggansi godinichaas aadaa wal gargaarsaa kanaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa jiraachuu ibsan. Ijaaramni keenya jarmiyaaleen keenya ka dubartoota sadarkaadhaan jiran hawaasa naannoo isaanii sosochoosuudhaan harka qalleeyyii deeggaruu irratti argamanii hojiin kun akka milkaa'uunus akka hooggansa godina kanaatti isaan cinaa dhaabbanneetoo raawwachaa kan jirru ta'uu isaati. Namoonni harka qalleeyyii manni jireenyaa isaaniif ijaarames carraa kana argachuu himuun namoota isaan deeggaranis galateeffataniiru. Dhirsi kiyyaa kanarra du'e gan fudhanni ilmaan tiyye wayaa nama dhiqaaman nama hojjechaa wayaa hojjadhee bula. Amma waa kanirra ka'ee dhiyoo opereeshinii ta'e. Ijoollee 4 qaba. Ijoolleen titaalee mucaan tokko wattaadarni bira deema. Waan kanirra ka'ee akka malee rakkadhee kira manaalee waan kaffala dhabee am lafa argadhee mana ijaaranii akka malee gammadee kira mana kan keessa fa'uufiyyuu akka malee gammadee maydhaanii nam cufaafuu isanii akka na bira jaanjisan kan cufaanuu galatooma isaniin jedha. Ijoollee 4 qaruun waan bulfachuu jira. Amma ji'a 3 duuba akka malee dhukkubee gar 3 qaladhe. Hospitaala Yaaballoo gar 3 qaladhe. Eeguus namni joomnaallee hojjechuutti hin jiru. Waan agangaacuuf naa tolchanii galatoomaadha. Aadaa wal gargaarsaa uummanni Oromoo qabu bu'uureffachuun jarmiyaaleen dubartootaa qaamoleen hawaasaa hundi haadholii harka qalleeyyiif mana ijaaruu akka qaban dhaamameera jechuun kan gabaasee waajjira kominikeeshinii godina Booranaatti.